Akkam jirtan baga nagayaa walitti deebini an Abdallah Siraaj nahaa jirtan barachuudhaafis kan hojjetaa jirtan qubee afaan Oromoodhaa kan sirriitti hubattanii jechuudha. Ni barattanis ni hubattanis qubee afaan Oromoodhaa akka gaariitti akka irratti hojjettan abdii isinirraa qabaa jechuudha. Kuni barmoonni har'aa kan irratti xiyyeeffate akkaataa itti barreeffama keessan sirreeffattanii jechuudha. Barreeffama keessan sirreeffachuudhaaf wanti gurguddaan isin rakkisu yoo jiraate akkaataa itti qubeessa walitti fiddanidha. Sanillee jalqaba bu'uura lafa isinii kaayeetiniin jira. Har'a yaaliin nuti goonu ani isiniif hin dubbisa isin ni barreessitu jechuudha. I started already kanaaf kanaan dura wanta kana hojjedheetiniin jira jechuudha. Jidduudhaaniin barmoota biraatti dabre malee. Barmoonni keenya har'aa barreeffama takkaafu ammootiyyuu yaalii barreeffamaa jedha. Yaalii barreeffamaa. Hedduun keessan qubee sirriitti barattaniitiniin jirtan. Akkasuma sirriitti addan baafattaniitiniin jirtan. Qubees walitti hidhuu eegaltaniitiniin jirtan. Kana keessaa kan isin dhibu qubee jabaataa, laafaa, dheeraa, gabaabaa, hudhaa fi akkasuma qubee biraatis tahee kanneen punctuation takkaahu ammootii sirna tuqaalees kan isin dhibutu jira jechuudha. No matter whatever kan isin dhibes hunda isaatiyyuu irratti ni hojjanna. Ammaaf barnoonni keenya har'aa jechuudha kan irratti xiyyeeffatu akkaataa itti isin barreeffama keessan sirreeffattanidha. Kan irraa eegalu jecha tokkoo fi lama. Haa ta'u osoo san bira hin gahin maal gochuu qabdanii? Qalama keessan qopheeffadhaa. Dabtara keessan qopheeffadhaa. Sagalee kan koo takkaahu ammootiyyuu waanan ani isiniin jedhu kan afaan kiyya irraa bahu barreessuu yaalaa. Ani booda as irratti isinii barreessaa jechuudha. Gabatee kan irratti isinii barreessaa jechuudha. Ani asii hin dubbadhaa isin achitti barreessaa. Barreeffama keessanii fi kan koo wal biratti ilaalaa. Bakka rakkoo itti qabdan ani yoo isiniif ibsu isin sirreeffachuu yaalaa ni sirreeffattus. Kan ammootiyyuu ni beektus. Ammaaf qophaayaa 1, 2, 3. Ani isiniif hin dubbisaa barreessaa. Akkam jirtaa? Yeroo sadiin isiniif dubbadha. Yeroo tokko ni ariifadha. Yeroo tokko jiddu galaan dubbadha. Yeroo sadaffaa ammootiyyuu suutaan dubbadha. Tokko isiniin jedhee jira. Akkam jirta? Akkam jirtaa? Akkam jirta? Ana asirratti barreessaa. Isin booddee press gootaniitiin ilaaltanii jechuudha. Akkam jirtaa? Akkam yoo akkanatti barreessitan barreeffamni keessan sirriitti gaariidha. Sirrii jirtanis jechuudha. Akkam maaliif kana tahe asitti ni jabaataa jechuudha. Asitti ni jabaata. Asitti ammootiyyuu irra butaatu jira jechuudha. Akkasitti yoo barreessitan barreeffamni keessan sirriidha jechuudha. Inni kan biraa fayyaa kooti. Fayyaa kooti. Fayyaa kooti. Ani isiniif hin barreessaa. Isinis barreessaatiniin booddee wal biratti ilaalaa. Fayyaa kooti. Fayyaa kooti. Inni kan sadaffaa. This one A. Let me say A. Let me say B. C. Inni sadaffaa. Maatiin marruu nagumaa. Maatiin marruu nagumaa. Maatiin marruu nagumaa. Ani isiniif hin barreessaa. Barreeffama kiyyaa fi keessa wal biratti ilaaltanii jechuudha. Maatiin marruu nagumaa. Maatiin marruu maatiin marruu nagumaa. Asitti wanti isin hubachuu qabdan
qubee kana beekaahin asitti lafa isinii kaa'e kanas beekaahin asitti fide kanas beekaahin asitti fide kanas beekeetiin asitti fide rakkoon qabu qubeen akka isin itti barreessitanitti namni kanaan qabachuu barbaadus kanaan qabachuu barbaadus kanaan akkasitti kana akka isin gootaniif isinii dubbisee maatiin marruu nagumaa. Okay, astee kanatti asitti aal lama taha asitti aal lama taha asitti raan lama tahaa jechuudha. Asitee kanatti aal lama tahaa jechuudha. So maatiin yoo kana barreessitan barreeffamni keessan perfect. Maatiin marruu nagumaa. So you have to be right there. At the end of sentence you have to write question mark. Question mark achitti barreessuu danda'uudha qabda because like what you say to the wanna nama biraatiif jechuudha. Just you ask him question. You say it like maatiin marruu naguma. All your family is fine. Family kan kee marti nu gaariidha jettee isin gaafatte jechuudha. So kana fakkaata inni kan itti aanu ishoo baga nagaa taate. Ishoo baga nagaa taate. Ishoo baga nagaa taate. Akka jedhaatiin hin barreessaa. Okay? Yoo akkanatti barreessitan barreeffamni keessan perfect gaariidha dansaadha. Ishoo baga nagaa taate. So astee kanatti ni jabaata. Ishoo shaan kuni qubee biraa hin dabalatu because inni nu jabaataadha. Innu jabaataadha. Qubeen dachaa kuni inni mataan isaa jabaataadha. Kan isa jabina qabaachuu isaa agarsiisu jechaa keessaa si bahu fi akkasuma qubee dheeraa asitti jiraachuu isaati jechuudha. Ishoo baga nagaa taate ni dheeratee jechuudha. Nagaa ka jedhu kuni taate ka jedhu kuni ni dheeratee jechuudha. Haasofni yeroo lubbuu tantee keessaa bahu qoonqoo tantee keessaa bahu iyyuu ni mirkaneessaa jechuudha. So inni kan xumuraa okay inni kan xumuraa tole nagaatti booda siif bilbilaa. Tole nagaatti booda siif bilbilaa. Tole nagaatti booda siif bilbilaa. Okay? Barreeffama kana akkasitti akka barreessitan abdiin isinirraa qaba. Faa. Okay. Okay. Tole nagaatti booda siif bilbilaa. Tole kan jedhu kun ni gabaabate. Nagaatti kan jedhu kun asitti ni dheerate. Asitti qubeen cimaadha jechuudha. Booda kan jedhu kunii fi siif bilbilaa kan jedhu akkanatti barraayaa jechuudha. Tole nagaatti booda siif bilbilaa. Tole nagaattis jechuu ni dandeetta. Nagaatti. Egalee maal tahaa as tokko taya asitti lama asitti tokko tahaa jechuudha. Tole nagaatti booda siif bilbilaa jedhaa jechuudha. Okay? Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate yaalii barreeffamaati. Yaalii barreeffamaati. Barmoota keenya kan itti aanuun hanga walitti deebinutti nagayaan naa jiraadhaa. Chaayinaalii kana subscribe godhaa. Share like godhaa. Koomantis nuu kennuu hin dagatinaa.